السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتليتي يا سبر زينا أودو هراساني قد في جرى هردلة أكو مثلا رجاجي تورط تنقرتي دبان قبنو واني تكنو تنجرتو وانت أياري نربه فكانا جتني قرتي كومنتي دي فتن كونو isini fideetiin jira waan ajaa'ibaa sanii fideetiin jira warroota narratti dabbaabaa su barbaadan jiima keessan dalagaa biratti qixxaa keessan kana kutattanii jennaan subhaanallah salaamu alaykum hudduun ajaa'ibuma kanatti isanii baate dabbaan isiniin jedha kunoo akkuma san argaa jirtan muuzni yeroo baay'ee viitaamina baay'ee qabdi isanitti himee ture kana durallee muuzii waan hedduu nama barbaachisu qaama namaatiif agartee hedduu barbaachisaa taate muuzii keessan eega kana cifliqliq godhatanii cafallayxanii booda kunoo akkanatti tolchattanii mana keessan keessatti tolfattanii agartee nyaachuu dandeettanii waan dansaadhaan agartee dabbaa baasuu dandeettanii sanii jedha kuni kaarotii faaqamee kunoon agartaa miti maankaa lamaa ittiin hayxaa kaarotiin faaqamee kaarotiilleen hedduu bareedaadha warroota agartee kaarotii jibbitanillee yoo jiraattan mokoraa isiniin jedha kaarotiilleen hedduu takka bareedduudha agartee kaarotiin kun faayidaan isaa hedduudha kaarotii kanallee kanaafuu kaarotiillee hin jibbinaa nyaadhaa kaarotii waan hedduu nama gargaaru akkanatti erga waliin nayxanii booda qajeela agartee akka inni wanni jedhuuf waliin dhooftanii kunoo killee takkatti itti godhattanii killee habbaa takkaa itti godhattanii akkasuma warrotan ingilishii dubbisuu beektan kunoo wanni sarraa dalagamu jiru maraa in agartanii as jala sanii qoruu jira takka takkaanii asirra laalaa killeen viitaamin B keessaa qabdi akkasuma viitaamin A keessaa qabdi killeenii waan hedduu dansaati agartee qaama namaatiif hedduu bareedduudha killeenii yookaan hinqulaaliin kunoo akkuma san argaa jirtan akkasitti gatti goone wada duqeetii ruuzaa kubbaayyaa takkaa itti naqna burcuqqoo diqittii takkaa jechaadha qajeela waliin dhoofnaa san booda warroottan agartee dabbaan keessan isan rakkise qixxiin godhaa qixxaa kanatti kutadhaa isiniin jedha wanni kun hedduu dansaadha hedduu isan gargaaraa agartee waan akkaan bareedatii maasha Allah tabaarakallah shee Mahamad Faaxee takkallee ilaalusi malee yaa bareedduti shab akkana gaa lubbuun abbaa malee abbeeraan qabdu isiniin jedha qajeela waliin dhooftanii agartee akka inni qajeela wal seenuu qajeela waliin dhooftanii wanti tahuu qaba zayitii maankaa takka olive oil itti naqxanii akkasitti gootanii olive oil agartee akka inni softii tahuu akka inni agartee wal seenuu akka inni bareedu taasistii olive oiliin hedduu bareedduudha yoo qabaattan coconut oil itti naqachuu dandeettanii kuni bareedduu akkuma san argaa jirtan mix waliin gootanii qajeela waliin dhooftanii jechaadha waaw warroottan agartee dabbaaf rakkatina kana booda abshirna isanii jira abshiruu kuno ammas agartee qajeela takka inni wal seenuuf itti goona diqishoo agartee yaa furdatuuti agartee kan jabaatu ta'uu qaba saniifuu maankaa takka diqishoo itti goone lallaafatee san booda akkanatti agartee yoo feetan kaameraatti qulqulleessan jettanii kun ammoo itti kan maxxanine piikin paawudaadha piikin paawudaan akka inni afuufamuu godha agartee kan sooftii tahuu godhaani diqishoo agartee piikin paawudaa itti gootanii piikin soodaa miti piikin paawudaa akkasii kunoo maxabashaa keessan akkana qopheeffattanii zayitii dibdanii jala san booda duqeetii ruuzaa san tam ammaree futti gootan san jala agartee gootanii akka inni ittiin qabannee fi maxabashaa keessanitti akkanatti kunoo akkasitti gootanii san booda muuza takkattiin fuutanii qaqaldhistanii cirtanii muuza keessan eega qolarraa baastan booda kunoo akkanatti tolfadhaa mana keessan keessatti nyaadhaa dabbaa keessan darbaa isaniin jedha akkana qaqaldhistanii cirtanii jala gootanii maxabashaa keessan jalatti akkasii godhattanii kunoo akkuma san argaa jirtan akkanatti kunoo san booda waan keenya kareefu godhanne kaan itti naqannaa jechaadha kunoo akkana fakkaatti maasha Allah tabaarakallah subscribe like share gochuullee hin dagatina isiniin jedha ummata kiyya qaalii TikTok allee gamanumaan follow gochuu hin dagatina qajeela agartee adda babaastanii nafasaa kana qajeela itti rigdanii akka agartee qabatu gizee kan inni yuufuu hin bukku jedhaa bareeda akkasitti gootanii maasha Allah barana dabbaa boohuun hin jirtu bakka allaqallee dabbaa mistirii keessan agarree kunoo san booda ibidda keessan agartee diqqeessitanii
akkana diqqeessitanii booda wanti keessan digirii 180 keettanii akkasi kurreetti qadaadanii diqqishoon haadam fuutii san booda kunoo akkanatti agartee suuta haadam fuutii yooni suuta wanni jedhe sahaan irratti galabbaxaniitiin garagalchitanii itti garagalfattanii jechaadha. qixxaa ajaa'ibaa kunoo maasha Allah qixxaa biyya ka durii tokko fakkaatayyuu maasha Allah tabaarakallah. kunoo akkasitti itti godhattanii zayitii diqishuu jaldibdanii ammallee maddii isaaniillee akkasiin ittiin qabannee akkasitti gootanii kunoo akkana gootanii ammallee itti gaddeebistanii jechaadha. suuta jettanii agartee maal goota ka hiriidha akkasi badee diqishoo takka umaan ta'uu laakiin akkana qadaadanii agartee wanni kun ifaajii qaba malee hedduu bareedaadha. san booda kunoo akkana bareedetiin jira. kana fakkaata maasha Allah tabaarakallah. qixxaa dabbaatii maqaanii kunoo waaw kunoo akkana gootanii san booda qabat ulal sooftii waaw agartee kana maasha Allah tabaarakallah.